Dhaggeeffattoota YouTube channel akkam jirtum qophii kanaan seenaa goototaa fi artistoota beekamoo uummata Oromootu isiniif dhiyaatam. Egaan daawwattoota dhaloota qubee YouTube channel har'a kan qabannee isiniif dhiyaanne seenaa dhugaa artist Haacaaluu Hundeessaa kutaa tokkoffaadham. Qopheessaan qophichaa Ana Addunyaatu Jaaram, gulaalaan qophichaa immoo Caalaa Guutamaa yoo ta'u, amma xumura qophichaatti nu faana turaan affeerraa keenyam. Artist Haacaaluu Hundeessaan akka lakkoofsa Habashaatti bara 1976 naannoo Oromiyaa lixaa magaalaa Ambootti akka dhalate seenaan ni himam. Kan dhalates abbaa isaa Obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa Aadde Guddattuu Horaarraa yoo ta'u, artist Haacaaluun maatii isaa mucaa shanaffam, obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 nama qabudha. Artist Haacaaluun nama beekamaa Looret Tsaggaayee Gabramadii wajjin yerooma akka qabu dubbateera. Looretichis achuma naannoo Ambootti akka dhalatan seenaa Looretichaa ni addeessam. Ijoollummaatti hiriyoota isaa kanneen akka Biraanuu Abarraa fa'i waliin Huruufaa Laltuu jedhamutti jabbilee fi loon tiksaa nama guddateedha. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u, jaalala akaakayyuu isaaf qaburraa kan ka'e akaakayyuu isaa biras taa'ee mana barumsa dhiyoo jiru dhiisee fagoo deemee barachaa akka ture seenaan ni himam. Yeroo ijoollummaa isaatti Haacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddate maddi seenaa Insaayikiloopidiyaa Aartistichaa ni addeessam. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa Odoo Libanii fi Cirriffii jedhamutti yoo baratu, barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa immoo magaalaa Ambootti akka barate dubbatee ture. Seenaa isaa keessatti artist Haacaaluun weellisaa Daawitee Mokonniniin fakkeenya isaa godhachuudhaan muuziqaan herreega namaa fi hojii milkaa'insa isaa akka ta'e goota amanuudha. Artistichis akkas jechuun dubbate. Ijoollummaa kootii kaasee afaan gabiin hin qabu. Inumaan sirba jechuudhaan dhugaa bahe. Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbilee fi loon tiksee guddachuun isaa ogummaa isaa cimsachuu keessatti akka isa gargaare artist Haacaaluun dhugaa baateera. Naannoo manneen barnootaa fi hawwisoo keessatti sirbuu itti fufuudhaan ogummaa isaa cimsachaa akka tures ifa baasee ture. Abbaan isaa Obbo Hundeessaa Boonsaan weellisaa ta'uu isaa kanatti kan hin gammanne yoo ta'u, harmeen isaa Aadde Guddattuu Horaan garuu gammadoo akka turan dubbatu. Artistichis akkas jedhee ture. Abbaan koo doktorummaa fi piroofeesarummaa fa'aa jaalatam. Sirbituun mana hin godhattu alalee taatii naan jedhan jechaa turan jechuun gaaffii fi deebii BBC irratti dubbateera. Egaan daawwattoota YouTube channel buddeena nama qubsuu eelee irratti beekuu akkuma jedhamu yookaan hiriyyaan kee nama akkamii akka ta'e natti himi, ati nama akkamii akka taate siifan himaa akkuma jedhan warri Raashiyaanotaa lamaanuu jalqabbii fi argama wanta tokkoo ilaalanii fuuldura isaa raaguuf yoo ta'u, kanumarraa ka'uun Haacaaluun ijoollummaa isaatii kaasee goota kormaa jechuun abbaan isaa Obbo Hundeessaan jajaa akka turan dubbatu. Ganamumaan Aadde Guddattuunis mucaan koo dhalootuma isaan beekadha jechuun isa jajaa akka turan dubbachuu isaaniin seenaan ni dubbatam. Abbaan isaa Obbo Hundeessaa Boonsaan waa'ee mucaa isaanii kana yoo raagan Oromoon maal jedha ennaa mammaaqu korma bahuu goorannaatti beeku, Haacaaluun ennuma ijoollummaa isaattuu kormaayu jechuun isa ibsu. Obboleessi isaa Haabtaamuunis Haacaaluun gara laafessaa fi nama jaalatu ta'uusaa dubbatam. Jaalala namaa qaba jechuun ijoollummaa isaa yaadatam. Harmeessaa Aadde Guddattuu Horaaf jaalala addaa akka qabu maddi barreeffamootaa seenaa Haacaaluu ni ibsu. Yeroo kakatus haadha isaan akka kakachaa ture hiriyoonni isaa fi namoonni biroo ni dubbatu. Marree waa'ee nama lagootichaa kana qofaa miti. Torban ammoo kutaa lammaffaa isaatiin itti fufna. Ammasittuu turtii gaarii.